seenaa Saaraa kan umriin ishee ganna 25 Saaraan muuxannoo neelaan wal fakkaatu qabdi. Ani fiilmii poornoo daawwachuu kanan jalqabe yeroo umriin koo waggaa 13 yookiin 14 ta'u ture. Yoo xiqqaatee torbanitti si'a lamanan ilaala. Akka waan fedha koo argadhee garaa nagaa itti natti dhaga'ama ture. Akkamitti akka waan kana irratti dafee keessi koo aduudee nan yaadadha. Dhiirota 10 fi dubartii tokko garee gadhiisi warra munyuuqan ta'e kan dubartoonni ammoo qabalamtu yookiin dararamtu hunda ture osoon saalqunnamtii raawwachuu ofii hin jalqabin kanan daawwachuu jalqabee. Ani ammallee nan daawwadha. Yoo hedduu ta'uu baatullee garuu ergan waggoota 10 oliif dhaabbataadhaan daawwadhee booda osoon miira saalqunnamtii kakaasu sadarkaa guddaa kan akka itti afarsuufaa barbaachisu hin argatin garaa of cibsuun akka rakkisaa ta'ettan yaada. Yookiin ammoo poorna caalmaatti barbaada jetti Saaraan. Poornii fi sammii dhiiraa dhimma dhiirotaa fi poornii hedduminaan fayyadamuu ilaalchisee dhaabbileen oduu fi saayintistoonni hedduun barreeffameera. Bara 2016 keessa Angelaa Kirkrii gorsituun xiinsammuu sirna saalqunnamtii British kan NHS keessa hojjettu BBC'tti akka himtetti poorna salphaatti argachuun akka lakkoofsi dhiirotaa rakkoo qaama saalaa dadhabuutiin wallaansa barbaadan dabalaa dhufuu taasiseera. Akka xiinxalaa barnoota tola ooltummaa British kaa'utti baroota 2000 keessa rakkoo saalqunnamtii irratti dadhabbii agarsiisuutiif 2% hanga 5% kan ta'uuf sababiin poorna ture. Yeroo ammaa kana ammoo akka gara 30% guddate himama. Qorattoonni US akka jedhanitti dhiironni umurii dargaggummaatiin poorniitiif saaxilaman aadaa olaantummaa dhiiraa jedhu waliif guddatu. Kunis akka yeroo dhiirri itti gaafatamummaa fudhatu wantoonni ni sirraata jedhudha. Dhiibbaa poorna sammuu dubartii irratti qabu eenyutu qorataa jira? Qorannoo dhiyeenya kana BBC3tiif namoota 1000 waggaa 18 hanga 25 jiran irratti hojjetameen ji'a darbee keessa dubartoonni 47% ta'an akka poorna daawwatanii fi kanneen 10% ta'an waraanni isaa nu qabata jedhanii akka sodaatan dubbatu. Yaada ogeessonni kennaniin ammoo dubartoonni poorna akka waan cimsee barbaachisaa ta'etti akka hin fayyadamnedha. Yookaan yoo kan fayyadaman ta'ellee baay'ee dhiibbaa kana isaan irra hin geenyedha jedhu. Dubartoonni sababii qorannoo kanaa itti dubbatame garuu seenaa biraa dubbatu. Dhiibbaa poorna dubartoota irratti qabu dubartoonni maal jedhu? Neelaan yeroo umriin ishee waggaa 16 jiru kan poorna daawwachuu dhaabde. Sababiin isaas dhiibbaa qaamaa irratti inni qabu ture. Garaa dhiiraa koo jalqabaan ergan qabadhee booda saalqunnamtii isuma turee fi karaa baramaatiin garaa akkana hin geenye hubadhe jettee Neelaan. Akkan yaadutti poorna sadarkaa fedhii kakaasuu kan uumamaa hin taanedha. Keessattuu yeroo waan 10 baname qabdutti namni michuu kee ta'e tokko akkamiin bakka 10tti kana ta'uu danda'a? Garaagarummaa poorna daawwataa jiruu fi kan yeroo saalqunnamtii sirrii fi baramaa raawwatu gidduu jiru hubachuun ani hedduu sodaadhe. Ani gara mana poornichaa deemu osoo saalqunnamtii hin raawwatin dura poorna ilaalee sirriitti of kakaasuun irra jira jedheen yaada. Sa'aatii sanarraa jalqabdee daawwachuu dhaabde ani araanii na qabeera jedhee yaadu. Sababni isaas yeroo barbaadutti nan dhaabee ergasii ammoo irra deebi'ee ilaalu hin barbaanne. Kan umriin ishee gana 24-28 aannan ammoo yaada poorna hedduu
daawwachuun miira namaa gadi buusa kan jedhu waliin waliigaltii garuu arguu isheerraas akka waan buufattee qabduttis itti dhaga'amaa